Harka fuunii kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala Dr. Firaad akkam jirtan ani nagaadha. Barumsa isiniif kennuuf har'as dhufee jira. Egaa guyyaa har'aa kan laallu osoo wal quunnamtii saalaa hin godhin durbummaa dubara tokkoo baruun danda'amudha. Durbummaa qabaachuu fi dhabuu isii baruun akkaataa itti danda'amu isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga xumuraatti na hordofaa. Namoonni chaanala koof haarawaa taatanis subscribe gochuun maatii ta'a. Keessattuu namoonni jaarsaaf jaartii taatan yookaan namoonni jaalallee qabdan gaaffiiwwan jaalalaa fi wal quunnamtii saalaa wajjin wal qabatan chaanala kanarraa ni argattu. Piroograamni kunis yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Gara piroograamitti ceena. Egaa maalummaa dubrummaa yoo ilaallu afaan Ingiliffaan virginitiidha. Gara afaan keenyaan immoo durbii nama dubrummaa qabdudha. Dubartiin immoo nama dubrummaa hin qabaanne jechuudha. Dubrummaan kun bakka afuritti qoqqoodamee ilaaluu danda'ama yookaan immoo bakka afuritti ilaalamuu ni danda'a. Kan dura guutummaa qaama saalaa haguugee fi qaawwa xiqqoo yookaan immoo uraa xiqqoo kan fincaanii fi kan laguun itti gara alaa bahu kan qabudha. Kan lammaffaa qaawwa baay'ee yookaan immoo uraa baay'ee kan qabuu fi qaama saalaa haguugee kan jirudha. Gosti dubrummaa kanaa hedduun jiru yookaan immoo irra baay'ee namootuma muraasarra jira. Kan sadaffaa kan hin mul'anne ta'ee qaama saalaa keessa gara oliitiin kan haguugamee argamudha. Kan afuraffaa immoo kunis darbee darbee namoota muraasarra kan argamudha. Gogaa baay'ee furdaa ta'erraa yookaan immoo kan gogaa furdaa ta'erraa kan tolfame yookaan kan uumamedha. Gosti dubrummaa kunis qaama saalaatiif yookaan dhiiraatiif hedduu kan ulfaataa ta'e yookaan kan dafee cituu hin dandeenyedha. Yeroo baay'ee kan sarjikaaliidhaan yookaan immoo mala baqaqsanii hodhuutiin malee qaama saalaa dhiiraatiin cituu akka salphaatti cituu hin danda'u. Dubartoonni dubrummaa gosa akkasii qaban yeroo fincaanii fi yeroo laguun itti dhufu hedduu isaan dhukkuba. Qoqqoodiinsa isaa kanneen yoo ilaalle amma immoo karaalee dubrummaan kun jiraachuu fi dhabuu isaa ittiin mirkaneessuu dandeenyu ni ilaalla. Karaalee sasalphoo ta'an ati ofii keetii mirkaneessuu dandeessu ni ilaalla. Kan dura yeroo harma kee tuqxu ofirraa si darbata ta'e harka kee jechuudha. Akkasumas yeroo ofii isiitii yookaan immoo namni biraas ta'uu danda'a harma kee yogguu tuqu hedduu takka si dhukkuba ta'e dubrummaa qabda yookaan immoo dubartiin sun dubrummaa qabdi jechuudha. Sababni isaas yeroo dubartiin takka wal quunnamtii saalaa raawwatte dubrummaa ni dhabdi. Tishuuwwan harma ishii keessatti argamanis slowaap ta'uu yookaan immoo ni yaa'u jechuudha. Harmisi akka jigu ni godha. Kun immoo tishuuwwan duraan jiran sun yeroo yaa'aa deeman hiddi ishii sensitiif ta'u sun yookaan immoo yeroo tuqamu dhukkubu sun erga dubrummaan irraa fudhatamee booda dhukkubbii yookaan immoo dhukkubuu ni dhisa. Harmisiitis ni jiga jechuudha. Egaa mala kanaan ilaaluun ni danda'ama. Malli lammaffaan dhagni ishii ni dirmamaa yookaan sarara kan fakkaatu godaanisas qaama ishiitti ni baha. Kunis sababa blood vasculaariin warreen jedhaman yookaan immoo yaa'insi dhiigaa ishii gara harmaa akkasumas fiixee harmaa fi iddoowwan wal quunnamtii saalaatiif kakaasuu danda'an hundatti yaa'uu waan dabaluuf dhagni ishii ni dirmamaa. Bakki kun qaama ishee irra bakka adda addaa irratti argaman keessattuu naannoo sarbaa ishee yookaan immoo luka ishee gara duubaa waan akka godaannisa wayii ni baha. Bakki kan biraa immoo naannoo mudhii ishee gara mirgaanis gara bitaanis jechuudha. Gara lachuunuu akkasumas naannoo bobaa isheettis naannoo bobaa yoo jennu bakka rifeensi itti bahu miti naannoo gara fiixee bobaa ishee jechuudha. Bakka kanattis wanta dirmamuu fakkaatu ni baha. Bakkeewwan sadan kunneen wanta dirmamuu fakkaatu kan godaannisa ofirraa qabu sarara baasee naannoo kanirra yoo jiraate dubara kanarraa durbummaa fudhatame yookaan immoo durbummaa hin qabdu jechuudha. Egaa sadaffaan yookaan immoo malli sadaffaan karaa quba lamaan qaama saalaa ishee keessa seensisuun ilaaluun ni danda'ama. Kunis ofii ishee yookaan dooktaraan yookaan immoo namoonni umriin isaanii sokkan waan kana fayyadamuun ilaaluun ni danda'ama yookaan immoo addaan baasuun ni danda'ama. Akkamitti addaan bahan yookaan immoo akkamitti addaan baasuun ni danda'ama kan jedhuuf yeroo qaama saalaa ishee keessa qoobni lama seensifamu yookaan immoo namni biraa seensisu dhukkubbii tokko malee akkasumas mucucaatee seena taanaan mucattiin durbummaa hin qabdu. Yoo garuu quba lamaan qaama saalaa ishee keessa yoo seensistu yookaan immoo namni biraa seensisu kan seenuu didu taanaan akkasumas dhukkubbiin yoo sirriitti itti dhaga'amu ta'e
wanta quba seensisu dhorgu achi keessa yoo jiraate dubara san keessa durbummaan ni jira yookaan immoo durbummaa qabdi jechuudha. Karaalee amma isinitti hime kanaan addaan baafachuun ni danda'ama. Hedduu takka salphaadha. Egaa piroograamni har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Barnoota barsiisoo fi fayyadoo ta'an gara fuulduraa isiniif qabadhee dhufa. Namoonni haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun maatii tahaa. Akkasumas hordoftoota chaanaala koo hedduu takka isin galateeffadha. Keessattuu namoonni gaaffiiwwan jaalalaa fi akkasumas gaaffiiwwan walqunnamtii saalaa qabdan chaanaala kana hordofuu ni dandeessu. Piroogiraama biraatiin walitti dhufna. Hedduu takka galatoomaa waan hojii turtaniif nagaan.